أكمل تجولي رومو نجا كيساني نجا كتير تربي أمس نعرفه أمس نعرفه أمس ونمو أدرجة قلت سكر متى إيه كان كلام مو باسك أبايو أسكيس كأني نتفيدنا gara itu kan akka duraasan irra kanatti wayoo qaba yaa ijoollee ta'e garuu amma kiiloo 51 ta'e 40 jaarra argaa kun xixiqqaata xixiqqaadha kun mul'atu xixiqqi mul'atu nu laala xixiqqaadha kun firii tokko nyaatta jechuudha amma itti waxxaruu fantaaga dabalee kan garagaa Mamadoo Kiyaa jechuudha. Mamadoo Kiyaa dabalee ani kun adagaan biyyan kun buluun bitadhaa lakkaa ijoolleen bitadhaa warra huqqattuu lakkaa bitadhaa huqqattuu hammi singe sulmatin waadde kan amma gara hojii Kiyaa qaxxala. Warabbi baay'ee wixxeetii qaba kan duraanii kun kan horii fakkaata kun immoo natsaa kan kiniinii fakkaata kiniinii natsaadha kun natsaa xixinneffee liqimsa gaayyoo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabban teerra waan biraa jetti. Yaa qaala jana jeno gurratti si calawu anti jaalaan gisa sirkii natti haasatu sitti ni muusu daadhe dandeenyaan viidiyoo tiyyatana laalee gurratti si calawu maaliif jecha ani xiqqoo safuun guddadha si haa galtu si moggaa deeme haa si galtu jee sitti hime dadhabee erga diddeesiin sitti himaa gurratti si calawu adeeroo kiyya Abbana baranaa tana keessa amata sadi guutuun ajajjiru jirta. Yoo qabbana baranaa tana ani mataa si laafuu baadhee si heerumuu baadhe. Oowwa dhufullee sin heerumuu jala muriifitti himi tana. Oowwa akkanan jedha jenne. Qabbana hamtuu tana keessa waan sin heerumne? Tokko yaada nama fixachiisu. Ani immoo YouTube irra deema jedhee isin hin raarsu asumatti isin geessa. Yaada kiyya jechuudha. Ani akka naagalitti jechuudha. Akka nama tokkootitti yoo gadi qabee ilaalu waa'ee Oromoo kana jechuudha. Hanga sammuu tiyya tanaatiin jechuudha. Kan na caala yaaddanii jirtanii, kan na caala beektanii jirtanii, kan naagadis yaaduun dhabamu haa ta'u garuu ani ilaalcha kiyya. Duraani ijoollee teenna kan aartii adda addaa qaban, dandeettii adda addaa qaban, haasawanii nama amansiisan kun dhoofamee ture, cafallaqamee ture. Cafallaqamee ol ba'ee ani Oromoodha jedheetiin Oromummaa isaatu yeroo hin ibsanne ture. Yeroo ammaa kana ni agartan miidiyaa irratti biyya Awurooppaatti, biyya Arabaatitti, biyya keessatti ijoolleen teenna aartii adda addaatiin miidiyaa fayyadamaa jirti. Ijji banamaafii jira. Beekumsa isaanii ol baasanii dubbatataa jiranii, mirga isaanii ol baasanii dubbatataa jiranii. Isin galee dalagaas hanga tokko argataa jiranii. Ani biyya keenya keessa miidhaan uummata Oromoo sirriitti akka miidhamaa jiran ka fakkeesse Abiy Ahmed Oromoo ta'eetiniin deebisee Oromoon yeroo Oromoon mootummaa ta'ee hangoo qabate Oromoon miidhamuun nama guba. Garuu wanni isin gadi qabdanii ilaalle tokko yoo jiraate ilmi namaa tokko waa jalqabeetu osoo hin kufin, osoo hin cinqamin, osoo hin boo'in waan yaada san fiixan gahuu hin danda'u. Jidduu san keessa masanaakala hedduutu isa qunnama. Ammallee Oromoon bilisoomuuf wayi dammoo jijjiirama amma caafii qabanne tana fiixa geessuuf dirqama ilmi namaa du'uun qeerraa buqqa'uun waa hedduu kafaluun ilmi namaa kun gammachuun jiraatuuf kun dhiiga isaatiif lafee isaa gabbaruun lubbuu isaa gabbaruun dirqama. Macheem harka keessan dachaaftanii algarra ciiftanii biyya Arabaa yaatanii kun dheessee beekuun mana keessa taa'eetiniin jijjiiramni dhufu bilisummaan hin dhufu. Wayyaanii akkatti biyyarraa ari'an macheem idmee kennan ni beena. Amma wata kan isiniin jedhu garuu Adaanech Abeebee bakka deeggaruu qabdanitti deeggaraa bakka immoo hin ta'u wanni kun nuun taane yaadnu kun jettanitti yaada keessan ilma namaatii ibsadha yaada keessan. Abiy Ahmed illee muluu dalagaa isaa jibbuu dandeettan namummaa isaa jibbuu dandeettan. Minaalbaata kan miidhaan Abiy Ahmed sirriitti nu miidhe jenneetiin nutti dhagamaa jiru gatii Oromoo ta'eef isin galee gatii Oromoo ta'ee yeroo Oromoon hangoo qabatitti miidhamuu kennatu sirriitti miidhaa kenna jabeesse malee osoo Abiy Ahmed saba biraa ta'e miidhaan hagana mara nutti hin dhagamu miidhamnullee kan miidhameef iyyineetuma bira kunnaa jechuudha. Kanaaf
jaalattanii jibbitanii yeroo ammaa kana viidiyoo hedduun agaraa jira laayivii uummata amaaraa kana ani amaariif hedduun dubbadha gatii ta'eef guruupii isaanii keessa dhageeffataa jira deemeti wallaahi aziim Oromoon nu taree Oromoon jijjiirame Oromoon tokkummaa qabaa tokkummaa isaanii nu hin qabnu Finfinnee keessa akkuma jiruun isaan tu qaxaramaa hin jiru Finfinnee keessa bootaa dhabaa jirra bakka gadaantummaan qallaalii kan isaan miidhaan jiru nu kunuu nutti mul'annee kanaa rabbii kennan galateeffannee kanaaf dubbatuu barbaade yoo artan nuuf folchaa kun ilaalcha raahatii ilaalcha kiyyaa ilaalcha nama hundaatu wayidamoo nama hundaa wakkaleetii miti kan dubbataa jiru waan natti dhagame tokko waan ta'eef. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waan tokko gaafii natti ta'e obboleewwan. Magaalota Afrikaa kana keessa yoo deddeemne magaalaa guddaas xiqqaas ta'u maraatuma kana baay'eedhaan argita. Maraataa kanatti heddummaata. Garuu biyya Arabaa kana hangan argetti maraataa tokkoon argine. Iccitiinsaa maali kan jedhu yeroo hunda gaafii natti ta'a. Maraataan kun aadaa isaaniitiin yookiin seera isaaniitiin alan baafamu moo Arabumatiin maraattu laata? Arabni maraattu yoo ta'e Afrikaan kun kan maraatuuf edaanuu rakkinan nama maraachaa kan jedhus sammuu koo keessa dhufa. Yoo maraataan keenya qofa ta'e. Iccitii waan kana namoonni beektan naaf barreessaa.